كان يرتو كم يقبض أنا دي سنجر أبغى أنتو بدينجر على فوق. يا ربي أتنا من شخنا يا دفعنا من شخنا أنا ما يوم لو كان توبك عندي يا فن عندنا والله إنك ينجر. أفل ربي Gaanaan سيدا ما jechuun hin jira. Gaana jechuu beektaa? Gaana jecha. dhiirri jiru jechuu barbaadeeti isaa. يا ديرا نانسو إن ديم زي جورا فان روت Ani dur dhiira naannessaa asli. Ambar nama tokko jaallannaan lubbuun koo irratti baabar. An nama dhiira naannessuu miti. أما ومن قبل وريك هيربا كيسا سكازو نما يربا ساعات إيرا كفتتي برقا فترة فكتا بجريبا No, wallahi nama tokko hin qabu. Simaa biyya kana erga nu fe'ee baraamata lama hin guunne. Suudi Arabiyaan jira agarre yaadii. شريعة زين قبلو Hin qabu wallahi moobaayilii sawaa. Shari'aa zeeniin qabdu jedha. Akkama shari'aa dura jilli dubbeera. Maali shari'aa seenii abbaa manaa naa taalufu. زين ذو محمدو فيدا محمدو كان دفع إذا فيدا Ani hin jaalladhu bilbilaan nama naasa'u. Maali biraa yoo Keessoodhaan nama naasa'u hin jaalladhu asle. Wallahi billahi. illee viiva fayyadamanii. إن وجين قال ثمانة Qophaa koon gala duraan nama waliin hin ture. Amma erga waraqaa sirreeffadhe qophaa koon kireeffadhe galaa jira. مقيمة هذا Alhamdulillah. مقالة كم يرتدوري Riyaad. رياض انت كم تلعب Wallahi ani maan feene malee asli. Madaan koon fayyine ammallee. ربي سيا فايس غربان باي ما ديت غربان ورا ثاني موت Barka nama madeessu. كم Kan nama madeessu bar asli barka nama madeessu jaalala yookaan ammoo isa malee kabiraa argatanii osoo hin taane wanni asli bar nama tokko jaalala qofa miti bar kan simiidhu nama tokko nama yeroo hamantu namni sun gaafa si amanamuu didu nama biraa amanuu sitti jabaata kana rakkoon si galee amma nama biraa amanii akkamitti wajjin jiraadha sanuma na godha jedhee isuma natti fakkaata namni hundi أما wallahi billahi hin deebi'uun ergaati koo duutee moo bismillah so'aati koo du'iin sana tun dubaayee jiru ture isa dura maa mushkila garuu ergaati koo duutee ani takkaa ilaalee iyyuu hin beeku bilookii jala jira feesbuukiidhaan waa hundaan يوني لما والله كم تلاقيتي اتكاثره noo sadii miti kama viidiyoon argaa keessoon faadhimanii naa himu wallahi billahi Iddoo takka yoo naan jettee bar asli waan jette dhageeffadhu. Annamitti yoo kana yaa rabbii kana agarsiisin jedhee jette dukkanaa halkan dukkanaa dhaabadhee salaatii rabbii kiyyatti yaa rabbi namitti sana natti fidin jedhee karaa sibiloo kee jette. Eessaan hara galfadha. Koomentii nama jala barreessee viidiyoo kee jalatti. Eessaan hara galfadha. Tiktoo kana keessa gaseennaan kun ofii gana dhufti. eenyu kas jedhu Namitti takka tunaan koomentii nama jala viidiyoo kee jala barreessiti. Nama feemas koo ani bargaatti nama bilookee nama hin jala taane bilookiin godha bas bilookiin godha laalluullee hin barbaadu akka namichi sun na argullee hin barbaadu wallahi isallee baajuullee ani gaafa aati koo duutu kalaas jara lammanu bilookiin godhe asli warabbul kaaba باجو بلوك اللي isallee barbaadu nama si poostu godhu iyyuu bilookiin godhe nama isa poostu godhu iyyuu bilookiin godhe ani sababa jiraati nama hedduu bilook godheen jira arguun barbaadu nama jara poostu natti godhu naaluma sanan bilookii jala kaa wallahi noo tamatti dhiisi jireenya kan kee jiraadhutti dhiisi. ايزي يا wallahi Yaa maali jenna tokko faa sammuu Niisee garuu kan namni sana kun sin baay'atu. dhiisu waan ofii kiyya namni kun ammati eerumtutti sin dhiisu akka waan isuma jaallataa hartutti fakkaata laa jaalalli numa jira garuu Noo sadii miti ilaale yeroo fi koomanti jira beektaa wanni jiru atama tokkoffaa biyyallee jijjiirattee hojiillee qabdaa hojii kan keessa sanarrattu yeroon kan kee biiziidha yoo achi hojiirra kaltee galtee dhabdee ni raftaa ajandaa fedhan isaan asirra gaffidaniillee ajandaa keessa galtee ekelee maa akkas jettanii maaliin maa akkas jettanii gaafati waa taate namni guyyaa takka sirraa gabbaa'ee sirraa dubbatu hin jiru sii jedhu. dhugaa keeti wallahi. Dhiisi bakka jireenya kan kee bichaa jiraadhu akka waan hin jirree wayiitti dalagadhu akka waan takka waan dabarsinee wayii reef dhalattee argite akkasi jiraadhutti dhiisiti. Naani raanfadheen jira Jennaan yoo jiraatte waan kaleessa dabarsite san hundaan fidda waan kaleessa dabarsite yoo yaadde yoo milleen kaatu inshaallah heerumtee Dhugaa keeti wallahi. Ha kaleessa dabarsite san itti dhiisiti
hadda kan fuuldura kee jiru qofatti yaadi ni fidda wanni hin fidne hin jiru jechuudha. Nu hundi bu'aa bayii hedduu keessa tarree sadarkaa amma jirru kanarra geenyerra amma as ta'e nu kanarra sii galee. Wanni hin dabarre hin jirtu addunyaa kanarratti mallaqa illee ni dhabda namallee ni dhabda deemaan dhummaa tantee biraa nafne haadha tantee biraa naftee bar haadha ofii namni akka fedhe badduu yoo taate namni haadha ofii barbadduu hin jaalatu hin jiru haadha tantee qarbii gakkeettee biraa hafte kanaafuu waan badaa mishaa hundaayyuu akka waan hin jirretti dadadhuuti biraa hafe jala deemtee dubbiillee qottee dubbiillee arbaaddee anaaf jedhanii anaaf jechuun waan yookaan ammoo ekeeleemmaa akkas jedhanii minaa waan akkasii dhiisii keessaafi. Ayya habibti galatoomishi. Bakka deemaa taphaddaa ishee asli koo galatoomaas ni jaaladha. Ulfaadhaa. Jabaadhu Foloo ishee. deebisaa ishee waan nuti foloo deebisaa. Ishee fooloo si godhee jira dhiifama ishee. Nagaatti ishee asli waan jettu qabdaa. Habibti nagaatti rabbi sooliin haa ta'u. Nana rabsitu xiqqoo. Laa. Asliin bari afaanumaan qoqqoosa malee waan akkasiin qabu roozii koo hamshir ishee. Miskiina keessi isaa nan beeka miskiinadha wallahi. Akka keessodhaan nama jibbaa nama hin qabne nan beeka. Habibti itti haa tolu. Gurraacha keessa adii. Gurraacha keessa adiiti asliin yalla nagayetti nagaan naa bulaa. Nagaatti ayya. Musti galatoomaa. Eesh. Ati yooma akkatti ofirraa qamaata faa jettee tiriin mirqaantee afaan distii gootee haatu. San barattu beera feemasootarra jazba. Ani. A'uuzu billah. Qotiyyoo wayii barate bakka irribaa kaate nyaattee dhuyde laayivii irriba አንዴ ዘና በይ ቃሚ እንደዚህ ሺሻ ምናምን ጨት ምናምን ይርከዱ ጋቢና ከነ ምናምን ንዋሜ ነው ካየዱ ማዋጋፋ ዱቴ ሲጀላ አዋላምና Gabbiina isin taadhee gaafa kaani hayyee gaafa gabbiina isin taadhee qabaasanuyyuu. Ati bareechifatee bar jireenya ofii bareechifataa irraa barta ofii laafatan gabbiina isaan taadhee qamaa. An jireenyi biyya rifuujitu naqafaate maal qamaa inshaallah. Anaan osoo. Habibti fi maali Visa sponsora meerii namni baatii torbatti deemaa jira tokko daawlood godhi wajjireen kun har'a nama 12 deeme beerri qofti warri diyaasporaa fidate wallaahi amma dirree xiyyaaratii dhufaara. Garbummaa diyaaspooraan dandeenyu mee nadiisatti amanan jigini bultii. Kootu jariin abbaan fedhe haa ta'u maa guddatu giifti bitan irraa kutaati jira. Soddaatu jirani. Wallaahi faate beera 12 deeme amma kun amma tana amma alaa dhufaaraan dirree xiyyaarati dhufaara. Ati nama geeggeessuu kanan dhiiftu bar waan nama geeggeessituuf tanteeti deemaan jirre doktor mee dhiisi bannan shaanta namaa kana achi dhattee shaanta namaa kana biratti suura ka'uu nama geeggeessuu baay'ee jechuun dhiisi mee wallaahi mee ambar guyyaa takka. Koomenti godhuu saalfadhe galee mucaa hiriyaa kiyyaa tokko deemee kun koomenti araba koomenti mormu koomenti tokko ati akkuma saree bakka namni wal ga'ee dhaqee geeggeessite hin deemine achi keessaa raajetti ijoolleen koomenti jettee warri feesbuuka. Wallah dhugaa bara nama meeqatu iyyuu bara asliisu sila guyyaa hundaa shaanta baramaa kana dhiibee achuma dhaqeetuma kama baay'ee hiriyoonni hiriyaa kiyya jabaa maalii rekkama meeshiin godhu laalla sila inni deemu abaarsa wayii qabaan waan jedhanii bara nama inshaallah dhiyaate inni illee hidheetuma ofirra dhaabadhee jedhisa kamati waa takka keessa hin jirre kanaa. Mee deemi nawaamika. Ani moo. Wallah osoo deemi akka waan Buamneti doktor Rabbi hakadhe. Kabiraayyuu yoo dhabee kabiraayyuu hafee kiraa manaati. Jaarsa kiyya si ergaa dhufta haadha faaxee jetti takka. A'uudhu billaahi mina sheetaanii. Jaarsa kiyya si ergaa jaarsa ofii ol dhooftee gad dhooftee jireenya dhabee tiraka keessa galee tabalaa ishee na erguufi bara. Namni akkamitti baasee jaarsa ofii erga.
Tabalashaa tiraafa keessatti tabalashee waa takka faayidaa qabne qama'aa deemuu fi dhugaa deemuu fi shiishaa harkisuu malee sannatti ergu hedda bibi asii achi deemee keezii kiyyan yalla daaraa haa godhu. Natti nafuun laa. Hin deemtu. Laalaan anama yoo si dura bahe jechuudha inshallah rabbiin anuma dura si haa baasu yoo bahee waan gara laal aanan seenaa keetii uffata seenaa kan keetii kiraa manaa waa takka yaaddu laal waa takka asirratti laal keessattuu seenaa mataa miilannatu sinirraa danda'a. Seenaa maal gootiree aannanirra guddatte. Waa hunda eebar mana barumsaa ta'ee uffata isii ta'ee waa hunda bakka akka ilmooti yaadetti. Yoom deemtare? Sanii mee amma karaa koo ta'e bar. Silaa deemaa jiru muudii qabattaare. Meeqa akkas jedhee waadaa nu seenee eessatti deemee bilbila keenya dagate. Ana nallaaltu asumattuu nallaaltu asaasabii kiyya. Yaada kan koo asaasabii kiyya asumattuu iyyuu. Barnaamuma asumatti waa onna jedheetu gaafa achi deemillee waa sii dhaaba. Asiriyaadha. Faaxeenatti fuudhii jedhatu.